السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفون جرجرتو المان رموق قالي في قاربون إدل الدنيا رتركم تاني النجا كوتي الحمد لله قالت ربي بجنا جادا تاني ربي الساعات يوم جتتنا إسن جاي إسن جتا أن تموتوا بيدا ورتموتوا بفماتي تاتن هدو تكجلا توما إسن إنجتا ورجنا هارا وجرتشانا لكي يعرفتن كوتا نتدي بلما ماتي كيتا سبسكرايب لايك كوتشو ماتي كيتا إسن إنجرا وبوليجن تيا waan beenurraa walaa barsiifnu waan wallaalleerraa wal haa gaafannu isiniin jedha. Asumaan suduudhaan waan gara itti dhufeetti isin dabarsa isiniin jecha warri maatii kiyyataa kana immoo laayik godhaa isiniin jedha sheer gochuun dagatina waliif haa dabarsinu obboleeyyan kiyyaa isiniin jedha walirraa haa barannu isiniin jedha ammallee yuutuubiin mana barumsaati irraa haa barannu jechuudha. Hanga beennuu fi waan irraa fayyadamne tokko yoo nama qoonne yoo namni tokko ittiin gargaarame gaariidha jedheetiin yaada akka kiyyatti har'a wanti isinii qabadhee dhufee akkuma asitti argitan inni kana yoo beektan suunfaa jedhama afaan biyya keenyaatti suunfaa yookiin suunfaa namni wallaale hin jiru jechuudha biyya keenya hin jira afaan arabaatitti ammoo habbarashaat jedhama. Abbarashaat jedhama hin beektanii asitti hedduu isaa baay'isee biyya arabaa kana hedduu isaa hin nyaatama jechuudha. Timira wajjin illee hin nyaatama ammallee yeroo dubartiin deetteetiin jette gizee dubartiin deettee timira wajjin godhanii fi hin kennanii fi akkanatti illee hin nyaatama jechuudha. Haliiba waliin illee dhugama. Shunfaan kun faayidaan isaa maal jennee yoo ilaalle faayidaa hedduu qaba jechuudha shunfaani. Waa hedduu yoo beektanii jettan biyya keenyatti hin soqama bakkee hundatti hin argamu bakkee tokko tokkotti argama gabaa irrattis heddummaatee hin argamu nama tokko tokkotti facaasa jechuudha bakkee kamittuu yoo facaasan hin marga jechuudha wanti kun maaliif nama gubaa yoo nyaatanii jedhan nama gubaa xaa'amni isaa yookiin maal isin jedha dhiifama manaa godha afaan oromootiin harkaa babbadaa afaan arabiffaa keessa maka jechuudha. Kanaafuu xaa'amni isaa nama guba jechuudha yoo nyaatanii jedha yoo nyaatanii argitanii jiraattan nama guba biyya keenyatti yoo garaan nama ciniinee fi yoo ciniinnaa garaatii fi akkasuma dubartii deettu gizee deettu daataa yookiin wanta dhiyenni gizee da'umsaa jedhamu irraa bahu yoo inni irraa bahuu dide nyaatti ammallee jajjabina qaamaatiif jechuudha jajjabina qaamaatii fi dudda nama dhukkubuu fi akkasuma lafeewwan bakka bakkaa jilbas ta'ee ceekus ta'ee nama dhukkubuuf akkasitti nyaatama deebi'ee wanti inni ittiin nyaatamu daakkamee illee nyaatamuu danda'ama odoo hin daanne illee akkanumatti isuma kana wanta keessa jiru keessaa guuramee qulqullaa'ee irraa dhiqameetiin kubbaayyaa amma fakkeenyaaf akka kubbaayyaa qopheessee kanatti naqamee bishaan ho'aatti naqamee xiqqoo haazzafa dakkuufumuu eegamee jedhanii bitura keessa ture yoo jedhe akkasitti illee nyaatama sanii miti illee yoo jedhame akka shaayiitti ibiddarratti danfifamee damma itti godhamee yoo damma itti qabaanne immoo sukkaara sanga tokko itti godhamee yoo abbaan lubbuuf fuuteef akkasitti illee dhuguu danda'a maaliif dubartii deettee dhiigni irraa bahuu dide dhiiga irraa baasa ammallee nutis warra shamarranii warra gizee xuriin laguu nutti dhufee fi xuriin laguu nu dhukkubu nurraa bahuu dide akkasuma jaamida yookiin itita ta'e san hedduu isaa baasaa dhukkubbii nutti jiru san illee nurraa dhaaba jechuudha. Ani waan ofii kiyyaa fayyadamee ofii kiyyaa argisiniif dhiyeessa malee waan ofii kiyyaa hin fayyadamne isiniin dhiyeessu garuu inni faayidaa hedduu qaba jechuudha. Faayidaan isaa lakkaa'amee hin dhumu. Har'a ammoo ati maaliif nu dhiyeessite jechuu dandeettanii. Akkuma beekamu shunfaan kun rifeensa keenyaaf illee hedduu isaa bareedaadha. Akka hin ciccignee fi akka hin buqqaanee fi akka laafu taasisa mee dalagaa ilaala akkuma talbaan lallaafu yoo bishaanitti naqame talbaan lallaafu inni kunillee lallaafa jechuudha hedduu isaa laafaa laayuu garuu kenna laafaa ta'a jechuudha hilloo jechuudha akkuma talbaatitti yoo bishaanitti naqamee jedhe ammas fuula keenya dibachuu fi fuula keenya wanta nurratti babbayee fi qulqullina fuula keenyaatiif hedduu isaa bareedaadha. Rifeensa keenyaaf dheeressuu rifeensa keenyaaf ciccituu dhooguu fi jajjabina rifeensa keenyaatiif baay'ee jajjabaa baay'ee isaa bareedaadha isin jira ana ammoo waan ofii kiyyaa fayyadamee argee fi ammas fayyadamuu fi asitti dhiyeessee isin dhiyeessaa jechuudha. Yeroo kamiyyuu waan dhiyeessu tokko gizee ofii kiyyaa fayyadamu malee hin dhiyeessu. Akkuma argitan amma asitti argamaa ruddistee bismillah. Akkuma argitan asitti kinu distiitu argama. Disticha kanatti fidee kinu bishaan kana itti naqa bismillah. Bishaan itti naqeera jechuudha.
kubbaayyaa tokkoo fi gimmaasha kiilootti naqee jira. Haga bishaan keenyaa oo'utti turtiin keessan nafaan haa ta'u jechuudha. Ani maaliif maalidha jelii baafachuudha jechuudha. Jelii akkuma talbaarraa baafamu kanarraallee baafachuu danda'ama. Shuuffaa kanarraallee baafannee jelii rifeensa keenyaa fi dibachuu dandeenya jechuudha. Rifeensa keenya hedduu isaa laaffisaa akka hin ciccinnee fi akka hin buqqaane godha. Yeroo tokko yoo talbaa fayyadamta yeroo kana tokko ammoo torbee tokko kana fayyadamuu dandeettanii fuula keenyas akkasuma mataasii ammallee akkasumatti nama garaan goggogee yookiin hammaama hin deemne shintibeetii hin deemne sagaraan irraa hin baanee fi ganama karaa garaa duwwaatti yookiin haliibaanii yoo haliibaan jechuudha aannan boodaraa namni hin beekne hin jiru. Isaanii bishaan daffaa fi isa kana maankaa tokkotti gootanii damma maankaa tokkotti gootanii yoo dhugdan hedduu isaa garaa keessanii akka yaa'u godha yookiin akka garaan keessan laafee gara shintibeetii deemtanii fi akka sagaraan isinirraa baasu taasisa jechuudha. Kun soba waan hin taane waan qabatamaan irra ga'ee fi akkuma argitan yoo beektan biyya Arabaa kanatti dubartii gonni taate dubartii deettu gizee hunda habbarashaadii akka nyaattu hin beektanii timira wajjin nyaachifti jechuudha. Arabiin kinoo amma bishaan kiyya oo'utti jira itti naqa jechuudha waliin haa oo'u jechuudha. Maankaa lama qofa godhee inni kun takattakee jeliinaa baha haga dhuma isaa wajjumaa ilaallawaa inni bahu jechuudha. Maaliif ani waan mataa kiyya dibachuu barbaaduuf jechuudha. Mataa kiyya dibachuu barbaada. Bishaan itti guddisee fakkaate galiila godhuu dandeettan bishaan itti guddatee itti dabala. Isa kana booda yoo barbaachiftan hin jissinu yoo jettan maashinatti kallattaniitiin garaa keessanitti dhuguu yookiin nyaachuu dandeettanii yookiin ammoo yoo isinirraa damma wajjin nyaachuu dandeettanii jissuun qabaattanii saniif jettan fuula keessanillee dibachuu dandeettan jechuudha. Isuma kana akkanumatti fuula keessa yoo dibatan fuula keenyaaf hedduu isaa bareedaadha. Isiniin jira obboleeyyan kiyyaa. Turtiin keessan hanga dhumaa nafaana haa ta'u walumaa ilaallaa bakka inni irra ga'e jechuudha. Kun amma daffuutti jira. Viidiyoon akkasumatti hin dheeramneef iddoon dhaabee walitti dachaa. Akkuma argitan obboleeyyiin kiyyaa daffuutti jira jechuudha. Ibidda jala qabatee jira. Maaliif akka sirriitti naa laafee itti naa baheetiin jeliin irraa naa bahuuf akka bishaan dafee na jalaa fixannee bishaan xuuxaa inni akkuma talbaa bishaan xuuxa dafee jechuudha. Akka bishaan hin tuun irraan ibidda jalaan isin argisiisa. Kinoo ibidda jala dhaamsa odoo hin taane jala xiqqeesseera jechuudha. Garmalee jala xiqqeesseera. Sababni isaa akka bishaan isaa xuuxeef hin ilkinoo akka jelii ta'uuf ta'a bifa isaallee hin qiyyarata jechuudha. Hanga dhumaatitti wajjumaa ilaallaa isin jira obboleeyyan kiyya maal akka bahu jelii akkamii akka bahu akkuma talbaa sanii jelii bareedaa baha jechuudha. Obboleeyyan kiyya isinitti mul'ata jedhee abdii qaba. Kinoo akkuma argitan akkanatti inni ta'ee jira jechuudha. Maaliif ititee jira amma laata? Bishaan isaa sirriitti isaa xuuxee bilchinnatti deemaa jira jechuudha. Jelii isaa keessaa bahaa jira jechuudha. Jelii ta'aa jira, ititaa ta'aa jira jechuudha. Amma fidee maaliif kana caalaa yoo tursiise hin goggoga waan ta'eef fideetiin ibidda jala dhaamse bismillah. Obboleeyyan kiyya amma ibidda isaa jala dhaamsee jira. Keessa tursiisuun qabaannu yoo tursiifne walitti nu jalaa qabata waan ta'eef finnee asitti baafanna jechuudha. Bifa isaatis qayyaratee kinoo akkuma argitan finnee asitti baasna walitti deebina jechuudha. Xumura isaa irratti hintiyyaa akkuma argitan jelii kiyya baafadheera jechuudha. Kinoo akkana jira. Yoo qorree jedhe akkuma talbaa sanitti amma yabbuudha amma qorra. Isa kana ammoo kubbaayyaatti asitti naqadhee jira. Kinoo akkuma argitan kana hin jissita yoo jettan taate an jissuun hedu kana maal gochuu heda hin nyaadha jechuudha. Dammatti dabalee hin nyaadha yoo xiqqoo qorree jedhe waan haganaa wayii irraa fuula dibadha akkanumatti jirama isaa kana jechuudha. Kaan ammoo garaa kiyyatti nyaadha jechuudha. Faayidaa guddaa waan qabu waan dura fayyadameef isa jelii baafattan kana zeetii qabdan itti dabalachuu dandeettanii bichaa isaa dibachuu dandeettanii feetan vaarzininii wajjin vaarzininii asitti dabaltanii vaarzininii wajjin dibachuu dandeettanii vaarzininii wajjin jelii godhachuu dandeettanii. Ati hoo maal wajjin dibatta hojjettan kinoo akkana wajjin dibachuudha. Zeetii aafiyaa namni hin beekne hin jiru. Kinoo akkuma argitan ija keessan afuutti itti godha jechuudha. Itti baay'isee bismillah. Zeetii aafiyaa akkana itti godhee wal qabaa jechuudha. Booda isaatitti haa qorroo yoo inni qorra jedhe rifeensa kiyya dibadhee sa'aatii tokkoo haga tokko golaka ga sa'aatii lamaallee ofirra tursiise sanii ollee ofirra tursiise awwamaa naman godhu achi booda ofirra tursiise dhiqadha jechuudha.
لازم تركب يود دبتة مساج ولو قوات متى كيساني رتر في سهيس مساج ولو buqqee keessa seensisuu fi akkasuma caafii illee dibuu fi achi yoo geessitanii jettan beestaala ishaffatanii shaashii barbaadan itti hidhachuu qabaata isin jedha obboleeyyan kiyya. Akkuma beekamu zayitiin kun faayidaa hedduu qaba. Namni garuu irraan beeku zayitii nyaataati. Itti dibadhaa isiniin jedha. Dibachuu qabdanii isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Akkuma beekamu wanti inni qabu zayitiin kun mee hanga tokko irraa isiniif dubbisa. Viitaamin A qaba, viitaamin D qaba, ammas viitaamin E qaba jechuudha. Viitaaminotaa fi maagneeziyemii fi akkasuma pootaasiyemii fi kaarboonaadireetii fa'a qaba jechuudha. Kennu asitti fuutanii ilaaltanii dubbisuu dandeetta. Zayitiin kun faayidaa qaba. Akkuma nyaataa fi faayidaa qabu dibata rifeensa mataa keenyaatiif illee kan ciccimee fi akka wanni hin taane faayidaa qaba jechuudha. Dibachuu qabata zayitii aafiyaa kana. Zayitii boqqolloo irraa yookiin boqqolloo irraa hojjetame. Kanaafuu obboleeyyan kiyya sagalee isinitti dheeressu viidiyoo kiyya haga dhumaan dhageeffadha. Yoo gaaffii qabaattan koomentii jala gaafadha. Lakkoofsa kiyya namni barbaadan viidiyoo kiyya keessa seentanii argachuu dandeettan jechuudha. Lakkoofsi kiyya asirra jira. Feeta viidiyoowwan kiyya jala seentanii liinkiin argachuu dandeettan ta'a. Yoo liinkiis miti jettan lakkoofsa kiyya sajjaltanii teelegiraamaan dhuftanii gaaffii gaafachuu dandeettanii viidiyoo kiyya hanga dhumaan dhageeffadha. Naaf jabaadha nagaa keessa naaf jiraadha isiniin jedha. Amaanillaa viidiyoo hanga dhumaa dhageeffadha. Odoon dhageeffatin bira kutina share godha like godha warri haaraa dhuftan ammoo kottanatti dabalamaa maatii kiyya ta'a. Laala akkuma argitan kana kan hojjedii ta'aa jira jechuudha. Yoo inni qorree daqiiqaa 10 booda hin dibadha jechuudha. Nagaatti naaf turaa waan dhageeffataniif galatoomaa isiniin jedha.